دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي قواكم ملستم دينتي أمانتزنا لاتوم أرمتي نزرات استمزرين الرافة الشمار كفوني أكم جفتني كبجمتوتا في جالتمتوتا چاينال أيانتو أسلا جرجات أرقم تنغان كو بك جفتن تسناكا كابو سنين جتون جالتا حرك يسوما تبو قبات تدو فين تربي سنين جتون جالتا كيسوما نما قدا توكو إيقا قبات تدو كارا كيسن نبيه توجرا نمون نكا مي شيل جالتن جرات نقاتا إلايك كورچون لغتنا فندرت وانتوتا باجي دا كدشي كيسن لجرو سنين جتون جالتا ولمان غافنا وروني معاملة چاينا رايانتو أسلان تاني وقا جراتن gaman mana ferra ko subscribe gochuu hin dagatina isiniin jedha karuma kaame keessuma kiyata sidda warsa keessuma illee ka hannichoodha harallee qabattee kana isinii dhufeen isiniin jedha sagantaa adda ta'edha har'a kan nuuf qabattee to dhufte mee nagaa gaafadhu kan jirsan nagaa kitanii bakkeeftanitti nagaa waaqessaa qaqqabsaan daawwattoota chaayinaala ayyaantuu jala kan jirtan nagaa waaqessiniif baay'atu viidiyoo kana like share gochuun dagatinaadha koomantii barreessaa yoo yaada Waduh gazetanya ada sudah mereda Yumti. Karena view negara kata ke? Baga negara nurte ga. Baga negara Ani mereka view beresret mana kita masih sini. Anak. Anak Shumi sedap saja. Anak Shumi baga negara kara madraki kara nurte di sini jenaka. Mereka kai shafanatini sini wasi gafa dutu yudra. Innis maal inni meekaro medursa do wan bratin darbini karora ke meekara fundrati tatika dalatu dagana abdi gereti me fundrati karora ke maal tani ma tom preparada farfatu okay farfatu warbat waaqayyo faabomo akka waaqayyo jedhet sagadu wanta waaqayyo narra hojjechuufi sagalee dubbii waaqayyo irra deddeebi'ee dubbisu macubuu yoona hojjedheen naadhiisa. Kela tawika guddaa isaa kunis keessatti haa guddatu siin jechuun jaalladha. Egaa fuuldurratti hawwiin kee faarfachuudha. Mee kanaafiyyuu mee faarfannaa kanuma sittoos kanuma ta'e mee nuu faarfadhu amma sagalee kee ilaalla. Kanuma dismeedhe. Kanuma dismeedhe nuu faarfadhu. Faarfannaa namaafis. Sila kaati ganaa faarfannaa uummattee ati ofii faarfadha? Wal jedhi taa'e keessummaan hin salphatu bara. Ati barkeessuma madirakiitti waamamteedha. Kan ammoo kanaafu kan masni faarfadha kan moodaa. Faarfadha. Faarfannaa kan mana sini faarfadha. Salaamuun ishii jaalatamaadha. Faarfannaan isaatis waan dasmeedhu. Ishee nu faarfadhu. Akkamitti akka inni godhee wal gaggaafachiisa dhimmiikoo baranaa itti qaba itti gamaa tokko qabu hojii koo yesus hojjechee baranaa kan koo isa duulee kankaa isa duulee kankaa guyyaa biraataan immoo kun itti isinii guddisa. Ani gana faarfattee ta shubbisuu daayyuu ture. Mee faarfannaa biraan yoo qabaatte nuu yaalii. Me sagalee keetillee kan gabaabsiteen isin kan sagalee keetillee adda baafnetti waa raayitii wisitti kennina taa'e. Nufana inni caalu garamoonni karaa isaa eebba dhaalu Yesuustu nufana eebba tachiyaana nufana kophaa miti nuti nufana nuweerra duduuti nufana inni caalu garamoonni karaa isaa eebba dhaalu Yesuustu nufana eebba tachiya nufana kophaa miti nuti nufana nuweerra duduuti nufana kan biraatti sitti Galatoome qabaannan mee sagalee kee adda baafannaa amma sitti wanuuf. Itti qabsiisi abidda afuuraa arrabni
zayu waliti gura gara gabusi dachol kasi la fasawara wali sasawi anam buraka itifufe dina ko yesus kunalale ani anam buraka itifufe dina ko yesus kunalale itikapsisi abda fura arani zayu waliti gura gara gabusi dachol kasi la fasawara wali sasawi anam buraka itifufe dina ko yesus kunalale ani nam buraka itifufe dina ko yesus kunalale. Galatoomii guddaasa egaa taa'anii faarfannaa kanarratti mee sagaleen ishii akkamii warroonni dhaggeeffatanillee yaada kennaafidha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf faarfannaa akkanuma barumsaa illee ogaa galtu manuma keessa oddoo keessa olii gad deebitee tokko faarfatti. Boru waan ta'u abjuu ofiillee rabbii gaditti abbumatu itti milkeeffata. Rabbillee ishii haa gargaaru jechuun jaaladha. Egaa kaasinillee immoo aadaa kan hordofaatu jirtan warri haannaa jaalattan jiraattan ta'e laayik gochuun dagatina yaadallee isaan dura komentii jalatti barreessaafidha. Ammas immoo kan dheeratu ogaa qabaatte nuufaa faarfattuu faaruufi naggeeffanna yaadatti kennina jechuudha. Yaadatti kenninee lakki sagalee kee kana sirreessi kan jennu salamuu keessa faarfannaa salamuu keessa mee kabira kan amma keessattuu mata duree dhangaadhaan baasee keessatti kan yaadatti qabdaan wanti faarfannaa isaa yoo kana baasee keessatti. Meekayyaadatti seeraan qabanni garuu yaadatti yaa seeraan qabatirre fiizikaati guyyaa bira qabattee tasni guyyaa bira qabattee nu dhufta galatoomisi jechuu jaalanna. Mee ati amma afuuranii faarfatta amma immoo barattuudha barachaa jirtaa mitire foonillee barachaa jirta waan ta'eef barattuu kutaa sadiitidha karaa afuritti dabarta. Mee barumsa keetiin maal ta'uu barbaadda? Barnoota kiyyaa yookaan doktora ta'uu yookaan hojii mootummaa hojjechuu. Fakkeenyaaf doktora sotaate baroo kanuma mootummaati immoo ati mana yaalaa dhuunfaatti barachuu barbaadde. Miti doktora si mana yaalaatti keessatti hojjetanitti mana mootummaa biiroo. Biiroo keessa galuu barbaadde. Ani kanan barbaadu tokkoffaan afuuraan eebbifamu. Lammaffaa foon eebbifamu. Sadaffaa waaqayyoof sagadu kana qofatu keessa keessa. Kanaafiyyuu kan rabbi si gargaaru siin jechuu jaalanna. Maqaa hordoftoota kootiitiin illee rabbi si gargaaru siin jechuun jaaladha. Ishi gaafii keenya gaafatta. Egaa kan yaada muraasa ofiitillee waaqa gaditti abbaatuyyuu guuttata. Namni ni yaada kan yaada rabbiin gahata. Egaa kaati ganaa daa'imaadha. Daa'ima keessa iyyuu ganaa daa'ima dhalattuudha. Barattuu kutaa sadii karaa afuriitti deemaa jirtuudha. Ammaa karaa ofii xaragachaa deeman jechuudha. Amma fakkeenyaaf sodaa waaqa ammumarraa jalqabama. Waanuma jiru hundaayyuu bakka dhugaa jirtu dubbachuu wayillee waggaa badee dafanii maatii ofiitiin gahuudha. Maatii ofii waa dhoksuu miti. Haadha ofii hiriyaa godhachuudha. Hiriyaa hunduma caalu immoo haadha ofii hiriyaa godhachuudha. Ati haadha kee hiriyaa godhadhu jechuu jaaladha. Haadha keetirraa fagaatini achiin booda waan si dhibellee barumsa si dhibellee barsiisaa keetirraa kanaaf haadha keetitti dhiyaadhu haadha kee gaafadhu jechuun jaaladha. Achiin booda kaa'ati doktoraa miti waan fedhe ta'uu dandeessa jechuudha. Sababbiin isaa sammuun kee banaadha. Ganaadha dhaloota biqiltuudha bakka guddaa keessa rabbi si gargaaru siin jedha. Viidiyoon akka hin dheeranne gaafii ati na gaafachuu barbaaddu. Amma faarfachiistee ati hojii idaaftota kee biratti faarfattu. Ani jalqabumaayyuu faarfannaa dandeettii faarfannaa hin qabu. Ati dandeettii faarfannaa qabda waan ta'eefidha. Ani beekee faarfadhu. Faarfannaa maarfaatis inni tokko nu bohaarsa. Freedom. Harakkaan tokko manchiiste freedom yookaan bohaaruu barbaannadha. Maalidha si bohaarsaa yookaan immoo hordoftoota koo maaliin bohaarsuu laata? Jechuun bohaaruu. Ingilif. Isin kaa'isin warra ingiliffa barachaa ta'uu ani ingiliffi na biratti murtiidha.
Ingilizii namatti murtiidha sintu barachaa toolaa mitire. Gaaffii biraati kunillee Ingiliffaan dandeessu gaaffii biraatidha. Faarfannaa ani maal danda'a faarfannaa hin danda'u. Hin danda'u lachuuyyuu. Jechuun dandeettii faarfannaa hin qabu. Sagalee ittiin faarfatan hin qabu. Fakkeenya sagalee jedhee faarfatu. Sagaleen akkasii. Kanaafiyyuu guyyaa biraattis gaaffii qaba. Namni dandeettii faarfannaatii fi dandeettii lallabaa waaqan namaa kenna. Lachuu waan hunda beekamtiillee rabbumaan namaa kenna. Miti faarfannaa miti tajaajiluu miti waan hunda nama ta'uu keetuyyuu yoo rabbi si gargaare jechuudha. Kanaafiyyuu kennaa rabbiiti. Faarfannuunillee kennaa rabbiiti, tajaajilunillee kennaa rabbiiti, akkasuma immoo barumsa beekunillee kennaa rabbiiti. Garuu immoo kan waaqayyo si kenne sana eenyu kunuunsifata? Siidha. Kanaafuu ati amma si kenname mitire situ kunuunsifata jechuudha. Haati ta'e akkamitti si kunuunsiti si? Seeraan kunuunsifata. Atillee immoo mul'ata kee? Akka firii tokko akka bakka kanatti anas bakka. Kanaafiyyuu atillee mul'ata keessan ammumarraa akkuma haati keessi kunuunsitu sanitti mul'ata keetillee situ kunuunsifachuu qaba. Gaafa ati mul'ata keessan kan lakkiste mul'anni kee jalaa kufuu danda'a. Kanaafiyyuu rabbi sii kenne jira. Kan rabbi sii kenne san immoo situ kunuunsifata. Kanaafiyyuu kana fakkaata gaaffii biraa waggaa qabaatti na gaafadhu. Warri si daawwatu kun kan akka kiyyaan isaan haadha ta'anii fi kan akka kiyyaan qabani. Ani isinii dhiisee jira gaaffii kana egaa ta'a. Ijoollee akka kootii itti sanaan durallee gaafattee turte hordoftoonni kee ijoollee akka keetii hin qabanii maaliif wal arguu dhabnaa ijoollee akka keetii odoo qabaatanii odoo wal argine jettee yeroo kanaan durallee na gaafattee turte jechuudha. Kana isinii dhiisee jira warri daa'ima akka ishee qabdan waggaa jiraattan walaa argisiisnu magaalaa dhiyeenya keessa jirtan waggaa ta'een isiniin jechuu jaaladha. Har'a guddaa isaa galatoomii turte dhufaa nagooteef isiniin jedha. Chawu jedhanii mee hordoftoota goote. Aga viidiyoo biraatis kanatti deemuun nagaadhanaaf tura. Gaaffii isiniifan dhiyeessaa. Isinis hoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessadha. Nagaatti naaf turaadha. Nagaa waaqayyo bakka jirtanitti isin haa qabu. Baay'ee. Galatoomii guddaa isaa. Nagaa.